أرانت نمو وإيجن جنها سونا نمني يرو إيرتو والجنجنو دندمرس مالي في أبو جنة جنجناتنا الدول على عالم سأسدي سأفر نمني تاي إنت لا تكافي قربان تقولين ها سوا أبص همنا يوكا بات جرينيا خيسان كيستي هو هجم تكو أبص وامبراتي في كبده غراغرون من نما ملكاوي في نما خان جدو جرو يرو هدو نما فينجلين مالي طيفنا وان تكرترو دندو ما جتشودا يوني قدوب بستنتاتي دبسا يو خنيات تنتاتي نياتشا وان اتطيفتنسن درو جيتو بودي بنمو هانغ انتلا يو خاو غربا جنجنت سن تك يو جيرت يفتن من الكويتا ناموس قباد ناموس يچو مال جچو ني بيتني جيرينيو مكيستو bakkuma barbaadan ga'uufu naamusa barbaachisa. Fakkeenyaaf namni tokko irree cimtuu fi qoma dhiibuu yoo barbaade guyyarraa puushaappii hojjechuu qaba. Yoo naamusa puushaappii hojjechuuf ispoortii hojjechuudhaa hin qabaanne qomtiin baatuu fi irreen isaatti hin guddatu. Maal jechuudha seetan hojii hojjettan keessatti naamusa hojii santu jira. Yoo niifi ka fiigdanii nama dura ba'uu barbaadan taate naamusa guyyarraa fiiguudhaa barachuu. Yoo ka dubbisuu barbaadan taate hoo naamusa dubbisuudhaa jecha tokko guyyarraa dubbisuu, peejii tokko dubbisuu. Kanaafuu guddina keessatti naamusni barbaachisaadha. Naamusa haa qabaannu. Kana ilaalaa jirtu, kana dhagayaa jirtu, dhagaye. Jiruu tanaatu karaan na duraa bade, kaartaa jiruun na duraa bade ati kanaan jettu. Amma kana ilaalaa jirtu jiruun si duraan banne gattaa iyyaati. Maaliin rakkadhe jii barreessi. Dura waan si rakkise san ni beekta. Gaafa waan si rakkise adda beekti. Gaafa waan barbaaddu beekta. Waan jibbitu ni beekta, waan jaaladhu beekta. Namni karaan harkaa bade waan jibbu dhiisee waan jaalatu waan barbaadu yoo beeke bakka fedhe san gahuu ni danda'a. Waan barbaadu yaadi ni milkooyta. Tana karaarra deebisi. Jireenyi gurmuudha. Gurmuu wajji deemtu filadhu. Gurmuu oguu jenne bakka ati keessa ooltu. Nama wajji ooltu. Nama gartee wajji deemtu. Tanaafuu irra hedduun nama yoonii fi hattuu afurii oolte hattuun shanaffaa si beek. Tana dhugaa jala mureetiin sitti himaa dhagaye. Yooniif nama beekaa afurii wajji oolte beekaan shanaffaa si tana beek. Tanaafuu gurmuu bakka ooltuu filadhu. Ilmi namaa garaagarummaan takka guddoon bakki adda baamu nama gurmuu gaarii filate. Fira keetillee ta'u ka bakka hin taaneen si oolu hin filatin. Arrarraa jalqabi gurmuu si fakkaattu qofa bira oolu. Namatti hin hijoomin. Yoo namatti hijoomte gaafa nama san bira geesse fixatte jechuu. Arra bakka gadii jiraattus bakka gartee siin hin malle jee namnillee yoo si qabe ati ofitti hijoomi. Yoo ofitti hijoomte bakka barbaaddu ni geessa. Tanaafuu ofitti hijoomi. Waanuma hojjettu hundaa'u qulqullinaan hojjedhu. Mana namaa dalagi, waajjira mootummaa dalagi, bakkuma feete dalagi. Waan arra ati qulqullinaan hin hojjetin, qulqullinaan hojjechuun bariin boru gaafa jireenya mataa keetii qabeenya mataa keetii harkattees qulqullinaan hin hojjettu beekta. Kanaafuu arrarraa jalqabi wahuma hojjettu hunda qulqullinaan hojjedhu. Ganamaa fi galgala keessan abadan nam tokkollee fuun kannina. Namni ganamaa fi galgalli duraa bade guyyaan isaatiin halkan isaa jeeqamee beeka. Ganama hogguu hirriibaa kaatan rabbi galatoonfadhaa kaa. Silkii ilaaltanii yoo kaatan waan shirrifachiisaa yoo gartan rifaatuu keessa ooltan. Galgala immoo hogguu rafuu deemtan silkii firraa fageessa. Maaliif irraa fageessa? Yoonii fi silkii firraan fageessa hogguu rafuu deemtu maas waan sinaas isaa harkite halkan guutuu jeeqamaa bulti. Kanaafuu galgalaa fi ganama keessan rabbi galatoonfadhaa. Bilbila firraa fageessa ganamaa galgala keessan naa eeggadhaa. Arra waa'ee obsaa baranna. Maal jaan seetan? Obsaan aannan goromsaa dhugaa jaan. Akkam jechuu seetan? Namni waan hojjetu keessa yoo obsa qabaate, waan qabate keessatti jabaatee itti cichee roobuus, aduun baatuus, caamuus, dadhabuu baatuus obsee yoo itti deeme keessaa ba'a. Kanaafuu waan qabattan gadi hin dhiisinaa. Obsaan aannan goromsaa dhugaa. Alala guuraa. Horiitu alala guura yoo ha'u fardaa alala guurraa maal guurra naan hin jaana. Fardi guyyaa laal waan arkate hunda nyaachaa ooleeti halkan taa'ee waan nyaate san deebisee alala guura. Alala guuru jechuun nyaata san nyaatee bulleessa jechuudha. Isinis jiruun teessan akka jijjiiramtu yoo barbaaddan waan guyyaa itti ooltan ta'a akka fardi alala guurutti arra maaliin dalage maaliin milkeessini eessan dhaquu qaba tana hafte tan ja'aati. Alala guuraadhaan irra deebi'aa boruuf karoorfadhaa. Jiruun akkasiin namaa saffisa. Sagal ariyaan takkan qabu ni beeytanii. Wanni ni isin jechuu barbaadu maali ni beeytanii? Leenca yookaan qeeransarraa waa baradhaa. Bosona keessa kuruphoo 1000 jirtu keessa takkuma irratti aggaammatee xiyyeeffatee arihee isii sallaqaaqee qabee jiraata godha.
isin hoo sagal ariyoo dhiistanii takkittiin isin irra deemtanii qabattan sun maali meetaniif gaafadha nageenyaa jiraadha.